Yesus guyyaa deebi'ee dhufullee akka isheen beekne wangeela Maatewos 19:28 irratti dubbateera jechuudha. Guyyaa deebi'ee dhufullee akka isheen beekne tasuma akka ishee duukaa waliin beekne kutaa kana keessatti dubbateera jechuudha. Si galeera wangeela Maatewos kana keessatti jechuudha. Guyyaa deebi'ee dhufe akka tasuma jara kana beekne har'a jarri Yesus na beeka, Yesus akkasidha, Yesus maaloo kooti, Yesus akkana dhani warri sirban kuni guyyaa deebi'ee dhufullee Yesus akka jara kana hin beekne dubbateera jechuudha. Bakka barbaade deemtee yoo ilaalte Yesus Kiristoos lafa tokkotti iyyuu ani addunyaadhaaf an ergame kan jedhu. Har'allee taanaan ani ifa addunyaa kanaaf an ergame jecha Yesus irraa jedhu utuun argadhee suma dhugaasiin jedhaan amantaa sanatu dhugaadha deetti hin deebi'a. Si galeera. Hedduma tokkotti Yesus ani Waaqayyoodha. Anaaf sagadaan jenne Waaqayyoof sagadaa jedhe. Seexanni gaafa isa qorellee maal jedhee Waaqayyoo gooftaa keef sagadi kan jedhu caafameera. Seexanni maal ittiin jedhe Yesuusin gaafa inni beelee qorame san. Yoo jilbeenfattee naaf sagadde biyya lafaa kana guutummaa qabeenya argitu babbareedaa miidhagaa kana guutummaa siif kennannaan Waaqayyoo goofticha keef jilbeenfadhu sagade kan jedhu caafameera jedhee deebise. Digaleera. Waaqayyoo gooftichi Waaqayyo sa waaqaaf lafa kana akka uume ta'e. Akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti gara Waaqayyoo koo fi Waaqayyoo keessanitti ol ba'ee. Gara Waaqayyoo koo fi Waaqayyoo keessanitti ol ba'aa jedhee dubbateera kutaa kanatti illee. Kunillee maal agarsiisa? Yesuus amma fakkeenyaa fi abbaa keessaa ba'ee nas dhufe jedha Yesuus jedhanii si falmu jarri. Abbaa keessaa ba'ee nas dhufeetu abbaa keessaa ba'ee dhufee daddana jira jedhanii si falmu. Abbaa keessaa ba'ee dhufee daddana jira jechuun fakkeenyaa fi Sumayyaa waa tokko si gaafadha. Ati macheen fayyuma ta'iidhumaan uumamte tun taane waan keessaa baatee dhufte qabda. Abbaa fi haadha keessaa baatee dhufte qabda miti? Naam. Tole. Fakkeenyaaf ammoo waggaa Ortodoksii turte waggaa samaanaa aduutti amantuu Museen fa'a, Adam fa'a, Daawud fa'a akkasuma raajonni Yesuusin dura turan Waaqayyo biraa yookaan immoo Waaqayyo biraa argamanii dhufan miti. Waaqayyo keessaa ba'ee dhufe isaan jedhu kana amma jarri kiristaanaa Waaqayyo keessaa ba'ee dhufe jechuun isaaniif Waaqa keessa Waaqayyo duukaa wal qixa taa'aa turee dhufe akka waan jedhanitti lakkaa'u. Amma bakka kanatti waa tokko fakkeenya si kaasa. Siin kun fakkeenya waan rakkadde si ergachuun fedha yoo ta'e. Dhaqiitii waan akkanaa naa biti koottuu jedhe yoon suuqatti si erge. Atiin kun ani si erguu barsiisa waan ta'eef Sumayyaa waan akkanaa barbaaddettee abbaa suuqii sanirraa bitta. Mikinaatum bakka kanatti hoo anatu si ergee ergamtee jirta. Yoo waan ofii keetirraa ta'e dammoo ani kanan barbaadetta. Osoo fakkeenya Yesuus ofii isaatii fakkeenya waaqa ta'e akka waaqatti karaa kana deema akkana godhaa jedhee hima. Yoo ergamee dhufe immoo akkuma macaafnu dubbate ani ergamaadha akkana jedhee dubbata. Mikinaatum waan achirraa fide san dubbata inni. Waan ofii isaatirraa dhufee miti. Ani humna kooti waa tokko gochuu hin danda'u dheera inni illee jechuudha. Mikinaatum waan dhufeef san waan ergame san dubbata. Ergamummaa isaa san ofii yoo ta'e immoo ofii ajajuu danda'a. Abbaan qabeenya tokko abbaan qabeenya isaa san irratti murtii kennee waan kana akkanan godheedha. Hojjettoonni abbaa qabeenya jalaa sun yoo akka abbaan qabeenya jedhe sanitti dalagate. Kanaaf Yesuus illee waa tokko hin goone akka ajajametti dalage malee jechuudha. Badii kan qabu hordoftoota isaati. Akkas Yesuusin kan arrabsiisaa jirurree bar isaan maaliifi warra isaa wallaahi Yesuusin kan arrabsaa jiru wallaahi Yesuus kan arrabsaa jiru isaan morma kiristaanaa qofa wallaahi isaanuma arrabsaara isaanuma xiqqeessaara isaanuma birrii soddomaan gurguree qarshii birrii soddoma isaanumatu Yesuus akkan hidhee dhuguma laalle jechuudha. Gabaa keessa dhaabbataa dhaaba fardaa hin dhaabbataa dhaaba killee hin dhaabbataa dhaaba lukkuu hin dhaabbataa dhaaba timaatimii shunkurtii hin dhaabbataa dhaaba mokoronii hin dhaabbataa maakii qabatee Yesuus jedha. Shintiweetuma keessa illee yoo seename maakii qabateetuma Yesuus jechuu danda'an isaanuu. Innaa anatti kiristaanaa Yesuus xiqqee hin jiru rabbii irraa qajeelchu malee. akkas wallahi. Waan akkasitti inshallah bakka jabaa dubbaleessa kennaas deeman mataan illee laayivii seenuu karoora ittiin qabu akka carraa ta'e seenaa seene ishee barataa deemi bakka keessatti deebi. Akkasi galatooma. Xumuradheera galatoome rabbii irratti si haa jabeessa ishee jabaadhu. Sabaa tasiifaa kennu jedhu. Ameen.
Ameen. Laani Ati boolla mucaasiiti? agarsiisu asirratti. Mucaasiitiiti. Mucaayi. Kottu quraana nuu qareedi kaa quraana nuu qareedi kottu quraana nuuf haa qara'u as waami. Eenyuun adimoo? Qoy isin imma jechuun. Isiniin karaa rakkoon qabaa. Enna. Ati nuu qaree eenyuti maqaan kee? Sumayyaati qara'een isin jechuudha. Isiin jedhee moo anaan jedhe? Anaamoo Sumayyaan jette. Eenyu maqaan keeti? Ati. Sumayyaan jedhama. Ati maqaa keetti maal maqaa keessee? Sumayyaa. Sumayyaan Ati jedhama. Sumayyaadha? Atis moo? Maal taate seenaa? An Sumayyaa keessa Sumayyaan na keessaa beektaa? No, jechuun maqaa keessa sirrii barbaadeedhaan maqaan kee sirrii neen. Isa asirra jiru sun. Haa wal bira jirtu isin. Eenyu beektaa akkuma carraa wayii ta'eetan. Sadii ta'uu dadhabnee lamuma taanee hafne beektaa? Isa abbaa fi ilma taaneetiin isa jidduu hafuura qulqulluu dhabne inshaallah ati hafuura qulqulluu taatee jidduu keenyatti waan Lakki jidduu keenyaaf fedha abbaa manaa qaba. Seen abbaa manaa qabdi jaarti. Okay, ati qabda abbaa manaa. Yoomiin muradhere akkas jechuufillee ishiin abbaa manaa qabdi kanaafuu isa qulqulluu barbaachaa irraa mire isa hafuura barbaadaa irra yeroo amman tanatti Ati qabda. abbaa manaa moo Laalaa kalaas asumatti amma laalaa. dhaabsisi oomika Sumayyaatu jedhe bar Sumayyaatu fide. een sumayyaatti fidee